Simate sirraa qabna ituun dubbatamee hin xumuramin ituu namni waa'ee kee dubbatu jaarsas taate manguddoos taate dhimataas taate inni tiyaasotu sirrii miti maayikii qabadhuuti gadi taa'i. Amoosiin jedhaa jira maayikii qabadhuu gadi taa'i hin banatiin. Inaa sonaa sirnaan bakka gabaabaadha kun. Ustaaza asuma namoo manni warningii kenne jira daqiiqaa afur booda sin darbu deemaadha. Warningii kennaa jira manni maal akka ta'e hin beekan warningii kennee jira akkasi beekan. Yookaan abdii raggaasa mana banuu yookaan ani mana banaa adi. Ammaa fi Ustaaz Ahmad amma namni beeyta namuutu yaada adda addaa kennaa jira. Namni amma asirratti dhufee yaada bareedaa yookaan yaada nama kana walitti fiduu fi hedduun nama haasawuun barbaadu. Assalaamu alaikum. Nagaa qabdanii obboleewwan kiyya kakkaale. Waalaikum salaam. Alhamdulillah. Maaltu maal ta'e dhiiroo? Homtuun taasii koweedha. Ilmati koweedha. Garuu ani akkan jedhutti yaada kana irratti Ustaasa Bibiin dabalatanii akkasumallee Ahmad Ustaasa Ahmad dabalatanii namoota jara lamaan beekurraa utuu namni beeku haasa'e akka kootti naaf gaarii natti fakkaata. Yaaduma kana nuun barbaade namoonni jara lamaan beekan utuurra haasa'anii gaariidha jedhee yaada dhiifamashii ulfaadha. Okay, ani wanta kan dubbadhee firraa usaa isinumaan dhaggeeffachuu ture. Sagaleen kee ni jiraami? Ni jira. Jira. Namni manguddummaa dubbachuu qabullee akka dubbiidhaatti dubbiin tuni ija qabdi, ni gartii, gurra qabdi, ni dhageessii, afaan qabdi, if dubbatti dhugaan. Dubbiin dhugaadha. Ijallee ni qabdi. Maaliif dhugaa argiti? Gurrallee hin qabdi, dhugaa dhageessii. Akkasumas afaanillee qabdi, ifillee if dubbatti beektanii. Kanaafuu namni jaarsummaa namni lama wal dhabuun ni jira, wal dhabuunis ni jira. Garaagarummaan ilaalchaa gartee hin jiraatin malee garaagarummaa yaadaa jiraachuun bareedaadha, rakkoon qabu. Wanti xiqqoo hundaaf ammasis wal jala qoqqotina aybii walii baasuun wallahi hamtuudha, hedduu fokkottuudha. Nama aybii nama tokkoo baasu Rabbiin ol-aana subhaanahu wa ta'ala beekaa jaalamman hin jiru. Akka nama aybii namaa yoo baasuudhaaf itti tattaafattillee siree mana keetii irratti illee taatu Rabbiin suma salphisa. Waa hedduu wal jalatti wanta godhina inshallah wal jalan qoqqotina. Rabbiinu araarama namaaf godha. Isinillee irruma walii dabran ja'anii badiin ilma namaa hunda keessa jira yaa obboleewwan kiyya. Mee khafiifa walirra godha. إن شاء الله ما بدنا ندخل فيما لا يعنينا وأنه نين خيساس سينو رب ما تبي خابا قاري رجلو في أباها ما رجلو أكاسيتي أماز نمني من قدوما ولا بوني جرتي وما تيمي بريدة وايد الرابرتا أمو من قدوما خان نما يدو دبتو نما دبي قرالة چن الرافجاك أبو طهودا كبا لا نما dubbii gara lamaan irraa fayyaadha, dubbii irraa nama fayyaadha, nama suntu dubbachuun barbaachisaadha. Inshallah rakkinaa jiru rabbi isin jidduutti haa furuu, tanumaan isiniin jaa barakadhaa obboleewwan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana irratti dirqama dubbachuu qaba. Asirratti yeroo takka. Narra qabadhu maayikii barsiisaa hoolota. Kabajee jira narra qabadhu. Narra qabadhu maayikii. One minute. I respect you. Namni kabajaa narra qabadhu maayikii. Ustaz Ahmed, dhiisiif wayiifin jee dhiisiif takka. Narra qabi maayikii. No. Please listen to me, my sister. Takka deekaa takka qofa. Inaasofta. Ayluluu irraa jibba dhuunfaan qabu baay'ee. An luluu hin beekuuni eenyu mana argeesi jibba dhuunfaa irraa hin qabu. Engadda gaafa gurbaa kun Ustaaza keenya kabajamaa Ustaaz Qaasim Awwal Qaasimiin mataa gadi garagalchee irraa caffaraa ture, arrabsaa xiqqeessaa ture, lulaa jechuun nama gasiisan keessa turedha. Maal gochuu seente?
Ustaaza awwal akka keenyaa miti. Umriidhaanis akka keenyaa Gaafattee miti. mi cuuf? Beekumsaanis akka keenyaa Gaafattee miti. mi cuuf? Na dhaggeeffatu takka. Maayikiin irraa qabadhu. Takkaan antuma yaada koo. Gaafattee mi bachuufi kaa? Please. Yaada koon xumuraat please na obsi. Na obsi takka. Nama ustaaza awwal gaafa arrabsamanii achi turteedha. Ustaaza awwal gurbaa kanaa dubbateen beeku. Ustaaza awwal maqaa gurbaa kanaa dhahee mucaan kun akkas rakkoo kanaa qaba akkas jedhee waa'ee isaa yoo dubbate ani nan adabama. Hin dubbanne waa'ee isaa. Ustaaza awwal yeroo kamiyyuu waa'ee nama dhuunfaatiin nama himatamuudhaa miti. Waa'ee nama dhuunfaarraan dubbatu ustaaza awwal. So gaafa gurbaan kun garuu ustaaza awwal ajandaa kana godhatee isaan arrabsu achi keessa maal godhi? Tokkoffaa. Lammaffaa. Shamarri marii ta'uu dandeessi akka shari'aa islaamummaatti. Marii taatiin hoogganuu dandeessi. This is my question. Dhiifama na godha. Ayyee gaaffii gaafatteef galatoomii. Quraanni maal jedha beekte? Yogguu namni faasiqaa yookiin waan dogoggoraa takka namni isinitti fide adda baafadhaa jedha. Beektaatilee suuraa kana jedhee yaada. An jimaata salaateetiin dhufa guyyaa kana. Jummaa salaatee viidiyoo waa'ee Falasxiinii dalagee gubbaarra jira amoon. Ustaaz Hamzaadha natti fakkaata. Keessa jiru gorsaanii turan. Kazaan isaan eega bahan booda footoo arge waan isaan irra gorsaa turan hin garre annu ja'a. Ogguu ani deebi'u ustaaz kana footoon kun achirra ture. Kazaan gasti harkadhee seene amoo maal taatee maali dogoggorrii guyyaan har'aatu guyyaa jummaati nuhuu gammachuu qabna manni Falasxiinii bilisa bahe maal rakkinii osoo jechaanii jiru otomaatikaalii gastii cufeetiniin manni isa darbee maal akka ta'e akka inni bahin beeku garuu an kaseeneef kaasisuuf maaliif gadi gara galchitaa kaasisuuf ture. Eegasii wal jala haasaa turan namoonni achi keessa jiran. An garuu kan seeneef maaliif waan kana fayyadamtaa ka jedhu asiin duralleen na arrabsan haadha koo arrabsanii jedhee ogguu inni dubbatu yoo isaan haadha kee arrabsan dogoggorri ka isaaniiti akkasiin godhinii jechaanii ture. Guyyaa san immoo osoo ani isatti hin dubbatin gastiin isaa otomaatikaalii cufamee bahe anis wayita san achi booda tiktook akka waliin deebi. San malee wanni an beeku irraan jiru kan. Yoo gastiin cufamee amoo yaamaati amoon haa dubbatu. Yoo cufamee asirratti dhiifama sagaleen kee jira. Ustaz Ahmad waan ajaa'ibaati Abu Mu'aaz ergareef laayif kan isinirraa keessa barreessaa turanii kaan wali araarsan jettanii kaan manguddummaa ta'an fedhaaf ta'an fiduu dandeessanii naan jechaa ture amma bilbila biraatti natti haasaa ani wanti na ajaa'ibee namni kenna yoo mo'atame akka waan wantaatti uf laala anamma gaafuma kana mana amoo seenee jira wannan ol seenee fi na biratti suuraan ustaaza wal gaddeebee jira ani suuraa namaa gaddeebisuun furmaatan ta'u ol deebisee jechuudhaan gasti keessa ta'aa ture ijoollee mana isa keessa jirtu akka sareetti na arrabsitee na biraa deemte waa takka illee hin dubbanne isaan na arrabsanii quufanii jennaan isii biraa bahee yeroo tokko osoo waan goonuu fi waan jennu kanas laalaallee daawaa keessatti arrabsamuu silaa nama yoo isinitti meemmoo akkuma mucayyoon haadhaan akka itti daansi barsiisa jetteen san fakkaataaf malee nabiyyiilleen daawaa keessatti waamee jedhamullee miti akka isaan biyyarraa gara biyya biraatti illee godaanillee walumaan beekna ustaaza awwal suuraan gaddeebi'ullee rabbi mindaa isaanii akka falu umrii isaanii rabbi haa dheeressu suuraan nama hundaatu gaafa silkii si gaafatamu gaddeebi'an hundi kennaa akkasitti lakka waan badiin guddaa wayii raawwatamee illee laaluu baanne keessattuu namoonni nama afoo deemtan waan akkasii kana waliin bu'uu yoo baanne ammoo waliin bu'uu yoo baatan warri waan nu barsiistan kun hagan waliin afoo dubbachuun dogongora guddaadha. Ustaaz Ahmadii fi Ustaaz Lulaan caafii waliin jedhaati gara dhimma keenyatti deemna. Ani bakka kanatti nama dogoggoratti jiru tokko an akka beekutti yoo rabbi si laaffise an akka kiyyatti jechuu hanga beekutti mana shiishaallee dhaqee yoo rabbi keessaa nama naa qajeelchu arge daawaa itti godhee nama itti sirbullee dhaqee yoo naa deebi'e tun anaaf
غاري دجدي هذا قالتهم ولا اما عوفي ولا جدا استاذ احمد عفوا لله ولا نجي راسن قدم ام غرب رد برامج اجندك ندي من دي فمو جيس لما كسن اسين مري جاري كيسا مال No, Haidar ko di fama. dubartii marii keessa akka islaamummaatti seenuu dandeetti ka jedhu immoo jechuun حكمي بودا غافن استاذ بودا اما بودا غافن حكمي اما تسنر وما رفق ابوتي اما عوفي ولا جراتي jettutan daliilana haa fidu inni daliilana haa fiduuti feenaa bilqiisaa dhaqee haa qara'uuti daliila takkaa dubartii dubbadhu yaa jara keenya. استاذ حبيب دوبدا Taka usas. Di fama na gora. Ahmed. Di fama na gora. Maqaan na guddisaa. Haadha ijoollee maa wal jala waccabu haa wal Sagalee kojaa. Ihtiraamni kabajaan hin jiru yaa jara. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam Ustaaz Ahmed kiyyamee takkaa naa obsiniin dubbadha. Isiniin obsaa qaba. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Takkaa wal arrabsaa mee jirii qaba. Ajirii qaba takkaa wal arrabsaa hundi keessatti. islaamummaan dubartiin cunqursitu Nuti wal darrabsina. akkanaa baasa Mee luulaa teenya takkaa barakaa rabbi si haa godhu luulaa Luuluu akka teenya. mana kana keessaa hin baane. Atillee baraka. باي ذا واي انا يا ميسي قبصول لي جهان اللي كجر كيس جيرو مي او يتين Haydar mee takkaa obsi. اوبسي Rabbi si haa milkeessu. Laali waan takkaan isinii obboleeyyan kiyya. Akka daa'imaa hin taanu. Aboon ustaaza baluu galabbatame, ustaaza baluu arrabsame. Maafi mushkila yaa akhi. Maali yoo arrabsame? Maali yoo galabbatame? Maali yoo dhawame? Maaliif dura namni tokko takkaa an hin tuqamin mee takkaa obsaa. Sorry. لك ركن كم نبي تكا ربي الآن سبحانه وتعالى نبي هند ومن هن الرب سمين مكانا بلفمين بيانا ريامين هنتمامين هنتقامين هنقرامين نبي جو تكا ارجم بخ ربين نمني جلك أبو ماو منر غاف الدعوة داف نمد ربه الرب سمون تمامون تكيفمون ريبمون هدمون أجيفمون بيا أريهمون نجرتي بخيت التسينة obboleewwan kiyya sheekhaaf akkanatti hedduu hin aarinaa lubbuu teenyaafis hedduu kanatti hin aarinaa dallansuun teenyaa fi aarri keenya rabbii fi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam qofa haa ta'ume dhimma dhuunfaa keenyaa haafirraatti dhiifnu waa hedduu yoo arrabsamuu baane mindaan keenya akkamiin rabbi biratti galmeeffama yoo xiqqeeffamuu baane yoo xuraa'uu baane yoo tumamuu baane yoo hidhamuu baane yoo reebamu ilaa hanga ajjeefamullee shahiideedha. Hattaa nabi Allah Yahyaa ala nabiina wa alayhi salaatu salaam ni ajjeefame. Shahiideedha ta'e waa meeqa argate darajaa nabiyyummaatii fi darajaa shuhadaa'ummaa rabbiin irraa dhorkuu dadhabee miti bara akka Ciisaatti ol baasuu dadhabee miti bara. Haya ilma kadhaadhaan argame san kan samii torban gubbaa maqaan itti bahe rabbiin baaseef sun. Sadarkaa nabiyyummaatii fi laal sadarkaa nabiyyummaatii fi sadarkaa shahiidummaa rabbii waliin kennuudhaaf akka inni du'u rabbiin itti dhiise malee waan biraatiimi. Sinigalee obboleeyyoon kiyya. Isaaf sadarkaa shahiidummaa fi nabiyyummaa kennaaf warra ajjeesisaniif immoo rabbiin qixaaxa isaan gammachiisa. Sababa isa ajjeesan kanaan rabbiin milkeeta garagaraa mul'isee nama kaan bucbucceetti darbee karaa tawxiidaa as deebisa waa hedduu hojjeta dalagaa rabbii jira kulla yawmin huwa fi sha'an kulla yawmin huwa fi sha'an rabbiin guyyaa hunda dalagaa isaatti jira tanaaf obboloota kiyyaa firraatti dhiisaa waan qabxii ijoo qofa irratti haa wal dura dhaabbannu malee qabxii yoo diin tuqame yoo diin xiqqeeffame yoo nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam xiqqeeffame yoo qur'aanni خرا براتين وانت جامع والله نفدي روحنا ودمنا ولحمنا كل فداء لله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله بس تناچه دو كزتو انت غورينا اسني متي استاذ اول متاني ساتي ساتو حتى سديسي مكه صلاتي ساتو دكتور زاكر اتو متا غرغل چني كفد يو غدنيو تكدم فاسات را از به دبتين بيخ تكو غب جنة اكاسي ولين غوغچيفنو بارك الله فيكم أدوين يدو جرا ولسادقين ربي خبجاي سنتي هاقودو صدركات هيسان درجات هيسان ربي أولها خاسو فيادات تفوفا
Galatoomi. Mee ani warruma manaa kana guutuu gaaffii takkaan gaafachuu barbaade dhiifama isinirraan gabbu'a. Gaaffiin ani isin gaafadhu obboleessa keenya Amoo kanaan takka hammumaan sooshaal miidiyaa kanarra jiru ilma namaa isa dhiisi ilma namaatu komentiinis ta'e jechaanis ta'e miiseejiin nama biraatii wajjiniis hin haasa'us ta'e takka anumaa maaliif dubbii babballeessitu maaliif dhimma maaliif garuu takka maaliif anumaa maqaa isaa kaasu naa gaafadha eeysan na dhageetti laata na godhate an takka maqaa isan kaasne komentiin Haydar isan maaf dubbii babballeessitu maaf gara deebiitti hin deebinu Obboleessu bannaatti callisa afaan amoo. yoomiin an takkaas tuqimee lafa tanarra takkaa jecha kiyya tuqaanii Callisuu matta hin dandeessu obboleessu ati. Namni maal ta'e bismillaahi. an takkaa akkuma guyyaa dura maalan callisa dhugaa koofan deema Ma ati haasa'u malee yoo sitti biratti haasa'e hin danda'amu kanaafuu nurraa boruudhaadha. dhaabaa kaa dubbii nuu gabaabsi gara ajandaa keenyaatti dhimmoota nu waamamanitti nu dabarsa akka daa'imaa nun godhinaanii dhimma biraa nutti Ishi naasofina maa baate yeroo osoo haasa'u jiru nuti. dhimma dhufneef qofa asomne baana Lakki maa baate amma narra bilbilameen naan hin ba'e ishi jal'isaa. Okay galatoom ulfaadhu. Ustaaz Hashir atillee kana addatti naa gaafadha jettee dhimma hankeellee ka Ustaaz Ahmad illee ka Luluu allee kana hunda addatti ofuu hin dandeenyu. ani deeme ayyee ani Amoo kiyya wanta akka tabeeytan ulillee sintuqu amma durallee sintuuyne ani naafeti baalaa gaaraa yoo amantii taate amantaa takka walitti qabne yoo oromummaa taate naafeti oromoodha takkaa komentiinillee jechaanillee bakka biraatis sintuuyne please akka diinaatiin nan laalini yoo fuulli kiyya kun kasi aarsu taate ansirraa hin deema. Mee Ustaaz Hashir qoyi tasgabbaa'ee biyyee. Ashir yaa irratti khillan qalanii dhaabbo. Amma Ustaaz Hamdi amma kana naa gootan amma haqa dubbachuun miidiyaa kana gubbaadha wallaahi wabillaahi watallaahi siifi Ustaaz Ahmad Hussein Arbaayii wanni jaaladhuufi likki nama himta yoo anallee ta'e abbaa fedhetti illee ta'e an wanti naa taataniif waan biraa waa qabdinaan kanatti ni beeka. Wan likki nama himtan ka dogongoree jettan haga rabbi isin laaffisen haqa namatti himtan kanaaf isin hin jaalladha yoo waan barbaaddan ni gootan. Kanaaf amma waan goonu ustaaza kiyya qaalii fi gaarii gaafa Amoon shahaadaa qabatu isinis boochanii wallaahi nu boochti Amoon nama amma gara shahaadaatti gara islaamummaatti dhufe waan ta'eef waan tokko osoo astaayetii gootaniifi yookaan astaayetii gooneefi. Maaliif jennaan haqa yoo dubbanne lakkin dogongorteedha afaan inni qaba na dhaaba. Namni kaleessa amantaa qabatee fi namni islaamummaarra guddatee aqiidaa baratee waa meeqa dhagahee waa meeqa hubatee jedhee fi inni kuni garaagarummaatti qabattiin beekan. Anam wanni jechuu barbaade wanni Amoo deddeemee keessa illee dubbisuuf itti barreessuuf ani wallaahi wabillaahi watallaahi wamatakka nam tokko dogongora kiyyaan dogongora obboleewwan kiyyaatiin islaamummaa keessaa hin bahineefin cinqadhe malee waa tokkollee Amoon amantaa keessa deemeefillee hafes miti. Kanaaf anam Ustaaz Hamdii maaliin barbaada nama cufatti likki himtanii namni hundi araaramee namni hundi irreedhaan haasa'uu dhiisee irreen haasa'uun ni jirti nama hundarraa mul'atti. Tiyya ana dhugaan hin jirtu addunyaa gubbaa dhugaan hin jirtu. Namni bilisummaan dhugaan nuti jennu sun hundi yeroo tokko gadiif qabuun laafuun waliif injifatamuun isa dhugaan kan hin beeku. Kanaaf Amoo sa'aa jedhamtee fi yeroo jedhamte malee maayikii pilis hin banini. Ustaaz Ali illee dhufe. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Abu Sabraddiinitti fi Ustaaz Hamdii wanneen itti himu dubbii isaa akka kaafii keessa itti hima. Isinitti himeetini? Wanta kaan isin sirreessaa beeku takka na obsi. Wanni isin hin jiru laal obboleeyyan kiyya ilmi namaatii tokkolleen kan dogongora hin jiru. Dogongora walii jalallee hin deemina, aybii jalallee wallee hin deemina, haasawallee warratti hin dhiyeessinaadha. Ammas wal qochiisuu caalaa wal deebisuu, wal sattaruu, walii obsuu, irra walii dabruu, akhlaaqa islaamaa namatti garsiisuu, walii obsuu danda'uunis isinirra haa jiraattu. Namni hundinuu hin dubbadhan je'inaadha. Haqa hayni rabbiiti. Ittaqullaha maa saadiqiin. Kuunuu maa saadiqiin yaa akhwaanii. Haqaa wajjin taha wanni isinii dhahamu. Injifachuudhaaf hin dubbatina. Injifachuu gartee akkamittiin injifatamaafillee dhugaan mormina. Obsa walii qabaadhaa irra jirtan miidiyaadhaa isin nama hawaasni hordofu, nama hawaasni jala deemu, nama hawaasni waa irraa baratu walirratti illee dheeressinaa amrii walirratti illee jabeessinaa obboleeyyan kiyya. Namni lama gahaadha. Nama lama
Ustaz Ahmad Husseini fi nama tokko yookaan Ustaz gartee Habib isaan lameen qofa bifaan guddummaatiin yoo kaayyattan namni kaan ammoo gaazii irratti naqina waan kun akka dhumu irratti godha. Nama kabiraatu gam as jaamaa jirraa kaas dhufe ammoo waan xiqqoodhaan illee hin oofina aamuun ammoo miiraan hin dubbatin miira keessa hin galin ati gartee takkaa himataadha takkaa himatamaa lamaan irraa tokko maaliif akkas taatan maaliif akkana taatan illee jettee hin dubbatin cal iji obsaan dhaggeeffadhu wanni obboleessa kee aamuudhaan yoo dogongortees ilma namaati yoo haqa qabaattees alhamdulillah yoo dogongortillee alhamdulillah irraa deebi'uudha wanni guddaan kana bas kanaafuu namni lama gahaadha obboleeyyan kiyya sababa gartee dhuunfaa lubbuu teenyaatiif fi nasbiyyaatiif jechaaf akka waan biraa keessa kan seenne wallaa kanumaan isin dhaam as gubbaa jirtan isin nama gurguddaa nama hedduu isin hordofaa beekaa hangana beekaa badii ammoo tana dura inni gaafa islaamatiin dhufiinii keessaa akkas irra hin finne erga inni gamanna dhufee dogongora yoo qabaate obboleessa keessan dogongora dirfadhaa hatta amantii keessaa obeellee obbolummaa sabaa walitti qabnaa kafana walitti qabaa wajjin haasawaa kanuma isin dhaabadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.